إنه dubartiin ga'u si jammar. Dhiirri dubartii jaartii namaa fuudheetiin mataa gaddeebisu yookiin waa godheetiin postootu bareeddu innuu bareeddu dubartiin ga'u akkasii sun. bareeddu mee isii Hooyyee. gorsi isii gorsi isii Innuu gorsi isiin maal miskiina jedhe wallaahi akka billaahi isiin kaleessallee akkanumatti la amma jaarsa maal kiyyatu jetti na amma maal arrabsisiise jetti jedhaatiin oolte hooma takka bareeddu isiin laala badii takka nama hin maaliif qabdu. isiin jee amma namoota isiin nama gurguddaadha maaf akkas naan jaanii jettee isiin amma qubna garatti gootu kana warra anamma wallaahi anamma nama feemasaa miti nama beekamtii qabu miti isuma biraan ol seene malee nama gastii namarrallee deemuu miti dantaa miidiyaan qabu dantaa keessattuu tiktookii kan afaaniin jibba. Namni inni amma isiin akkana jettu kun nama safuu fixatee guyyaa rabbii nama isiin amma nama guddeettee haasoitu kana wallaahi guyyaa tokko darajaa ilma namaa keessa kaayee ilaalee hin beeku. Arraba yoo taatellee nama arraba qabu xiqqeenya yoo taatellee nama xiqqeenya qabu akka isi itti uffadhu bira dabrii osoo hin jiruuni nama akkanaa kan akkamittiin tuffadha jetta bar isiitu bakka kannee fi nama godhee nama guddaa jeerraa haasa'u jira malee ijoollee xixiqqoo warra akka daa'ima ijoollee wannaatitti waa laaqqataa oolu bara sirra namni amma isiin nama guddaa maal jettu kun kanaafuu Jammar isaatii isii maamaayee maal si gorsiisii fakkaate ni beektaa Oromiyaa dubbiyyee? dhage. Amma Oromiyaa maal si wanta fakkaate ni beektaa? maarree jettuu osoo hin tahin haa gusta akka bareeddu osoo hin tahin osoo laal suni laayifii mataa isaati hin dhibu waan fedhe laayifii gubbaa taa'ee waan fedhe godhuu ni danda'a. Xiqqinaa fi guddina osoo hin tahin waan guddina qabaatuu fi gastiin dillisuun nama dilasa waliin yaamee namni isa kabajaa isaatiif walitti qabamanii namni dillisuun walitti dhufee haasawni san haasawame akka dhiifamallee godhee akka jecha sanillee dubbatu nama sanirratti godhe moka kuni amma nama xiqqaa ja'amee bira dabaruu miti akkaanii itti amanu amma sila طيب أما ما الفكرت ني بيت على لما خيار اللي أنا ما تكفى أنا من بديك أبو تكفى خياري أكم يوجتن لغا وان تكبلي سمتي نم بكتكتي غوتتي وانين جيب ديفا ما غافتي جرامتي أجاي فدا وانين جيب ديفا ما غافتي جرامتي من إسان تكا إساني رديمة ديفا ما غافتو مال تفيدي ديفا ما غافتو Miyaa maal si fakkaate ni beektaa? sanuun naqu oromiyaa sani Oromiyaa maal guyyaa si miti fakkaate? Inni yoo barbaade 40 isaa dhiifamaa gaafatu. Badii haa qaba badii gaafatu dhibban dhibbatti qaba haa ni qaba gaafatu jedhe. ni qaba Ka isaatii miti kan na aarse amma inni dhugumatti balleesseera dhugumatti badii gaafachuu qaba dhugumatti si'a soddomaallee deebi'ee yoo gaafate hoomaa miti. Isii garuu jechuudha isii tana tuquu hin qabanii. Ani kan na aarse isii tuquu kana qofa. Isi matana miskiina waan takka hin beekne maal gochuu tuqanii. Isin immoo mucaa bareeddu shamaraatii sababa isaatiin sani akkamitti san tuqamtiidha. likkii bar amma akkuma inni bareeddu ayyee asumaanuu dhageeffadhu dhaabuu bareeddu waan maal jechuu bareedu barbaadeeti oromiyaa akkasii miti bar ulaarra deddeeme osoo sun dirqama mataa isaatiin siin jee bar osoo isaa fi ijoollee arsii fi miti hatta akka waliigalattuu dhalaa hundaa'uu dhiifama gaafachuu qaba. Kiyaar kuni akka saba takkatti miti akka dhalaatti akka dhalaa waliigalatti akka haadhaa dhalaan obboleettii dhalaan ilmoodha dhalaan jaartii dhalaan haadha. Tokkoffaa namni isii arrabsuu ni beektaa lubbiyyee nama isii hin beekne isii arrabsaa bara wallaahi namni mulkeer beeku mulkeeriin hin arrabsu. Maaliifi ta isii arrabsitu kun faaxee mooftu argitee mana madaamii keessatti dullacha namni illee hin dubbisne agilgilootii fixatee waayifaa madaamii qaba waan biraa hin beektu silaa namni itti najamu dullacha bifa hin qabne osoo gabbayee namni miidiyaa irraa arguu hin dandeenyetu dubartoota akkasittu si arrabsa malee namni rogaa jechuudha namni dubartiin maal dubartii yoo gosa takka deemtee heerumte kabajaa akkamii akka qabdu beeku. Laal Dubartiin amma takka biyya tokko yoo heerumte kabajaa qabdu ka beeku akkasiin nama narrabsu. laal bareeddu waan takkaan siif himu ta haadha faatee dhalaadha san akkasitti muggatti haa qabamtu dhalaan Wasa sijjaan kamara waan nama gaarii arrabsa wasa namaaf kakkasiisanii hin deebiin deebistu deebisanii. haa jettu miknyaatuun unkaan isii miti xurii isiin qeensa isii jalaa baastee darbituu hin geessu haati faate tasiisan haa cuqqaallu garuu immoo asliin nama dilasa walitti qabee akka wanni kun likkii tahee godhee garsiisee barama inni amma kabilisa godhee bara wanni kun likkiidha waan kana isii itti jira isa kaayee ijoollee dilasan kaayee inni akka waan kana isiin itti duubaan itti jirtu takka fakkeessee bara lafa kaayee
سيقالي من رياليتي لفجرت ونخون إسي قولوا جراد أما بقى على كل حال إسي ما خنا nama tunubatin malee isin quban qabdu wallahi. Dhiisii jetteeni lolaanii turteeru isin. Asliin ammoo yoo fakkeenyaaf yoo aslii fudhanne namni jaartiin ergite dukkanan sodaatu jee feesbuuk irratti poostii godhee ture. Ani waniin kanaafin bira dabrii jaan waa'ee sooshaal miidiyaa kanan beeytu ati bira dabrii. Wallaahi Oromiyaa jechuun Oromiyaa silaa dhimma isaanii beeke. Maal akka tahan dalaaliin silaa beeke. Silaa maalummaa isaanii beeke. Amma inni kee akkanii hin ajoofan minaan mijiyaa haasawe. Wallaahi sanuu hin beeku. Maaliif nuti shamara asiitiis ta'u bareeddu. Warri nuti wajji jiraachuu jiru hunduu bareedduudha. Bareedduun nama cidhaati mana isii eegee cidhaati isii of eegee. Maal si fakkaatani beektaa uummanummaan keenya kuni ani ka jedhu gaafa mu'aas na fuudhu kan na fuudhe Harargeedha. Ka dadhaban ammoo dubartootuma teennaaf dhiirateen chigiraachuu mindinoo naantee qoy rakkoon keessan maalidha ka anitti heerume harargeenu gabbaateen dubbanne ka wal fixu isin intalti tun isinitti heerumte ammallee ka gabbaa'ee wal fixu isin chigiraachuu mindinoo ananee giraa gabbaanyu wallahi rakkoon keessan maali de anallee gaafa immoo bari xoorinatti xiqqaan irratti hin geeggeeffamne naantee obsee bira dafee maaliif akkana tahan maal rakkinni mana yaalaa geeffachuu qabna haa bareedduu akkam taana atis zamana nagaa Harargeetti galte amma yaalaatiin barbaadadha amma ana malaal wallahi dhala Harargee dhugaa yoo dubbadhe kabajaa naa qabanii dumaashii teenna jedhanii bakka dhaqunna kabajanii na jaallatanii habiifti kibirii qaba isaan bira isaan garuu maaliif akkanatti dubartii isaanii dhatte akkana godhan chigiraachuu mindina wallahi ani giraa gabbaany ani tarabbii dubbadha namaafi miti ani amma kiyaarii fi dubbataan jiru anka dubbataa rufu mulkeeri ka kiyaarii himnan galchuun dubbadhus isinummaan achi xumuraa ka isaa mee ajaa'iba bismillah bichaa jiruu namaa keessaa yoo bahu bareeddu wallaahi billaahi warra sirratti duuluu isaanuma laa wallaahi sinja Oromiyaa Bifti anka itti heerume mucaa qoy ani ka itti heerume Harargeedha janadhe isaan kamaratalo de mali rakkoo maali jira gabaa warri amma as keessa jiru warri as keessa jiru amma namni 600 fi wahimi yoo rakkinni isaanii tahe an maa intalti tun kiyaaritti fuutii maa nu duraa fuutii minaamin yoo tahe even waan biraadhiisi waan biraa waan guddaa akkana minaamin anaaf inni akkana jiru teenya baxabbatu minaamin dhiisi obboleetii akhiraa akkanaa tahan hin hayyamuuf waan biraa miti akka anaaf inni ganaa jiru isaanii kiyaar qofti Harargeen fuune baru malkee Harargeenii fi Arsiin baay'ee jira ta wal fuuteertu sii galee Harargee keessa ta fuudhanis baay'ee jira Harargeenis ta fuute Arsii baay'ee jira amma rakkoon maal ta'ee rakkoon hummatuma mataan qabne dubartii isaanii dhattee arrabsu kanatu na ajaa'ibe namni dubartii isaanii dhattee hin jabeeffata jennaan isaan immoo gaduma fuudhaniiti gudinoo dandoo kiyaar du'ee bada malee yoo si dhiisellee Arsii achi deebee waan fuudhu natti hin fakkaatu yoo gara jimmaa wallaan obboleetii akhiraa akka tahaniin hayyamu ta'ee deemee warra biraa yookiin harar nagaru Harargee akka narraa arrafamte hin barbaadu garuu obboleetii akhiraa qabaachuun in hayyamu waan biraadhiisa so yoo yaadni keessan tahe warri koomentiin baana warri asitti nama arrabsuun baana yoo yaadni keessan tahe ijoollee tana bultii isaanii diinaa yookiin walit dirraa yookiin akkanaa yoo jettanii yaaddan tahan wallaahi wabilaa itti fufa indoon parsantii idaa itti fufa isan tuqina aanumatti fufa yoo akkas taatee jechuu garummoo yoo rakkina biraa dhuunfaa qabaattan na wajjin yoo rakkinni keessan kabiraate keessan kotta akka nama guddaa waa qaraatan sah machis qaraatan naman qaraanii miti keessan kotta akka nama waaqaree akka nama hayyaala waa beeku keessan na dubbisa rakkinni keenya kanaa jaa akka nama horii waa garsiisanii jimaa garsiisanii yookiin waan nyaatu garsiisan horii beeloytu akkanatti itti fide no namni akkana ta'uu hin qabu maqaan takka kanaan ilililililililil
No. Wallahi hin barbaachisu. Dibbeen teessan faana duukaan feetu bar. Anki arraba akka Oowwitee mana teessi. Akkasiin jedhu beektaa? Anaan makasiin jedhu namoota keessaan itti xiyyeeffatte yookiin maaf na arrabse jettu sani karaa keessaatiin illee ta'ee karaa asirraatiin illee ta'ee gaafatteetiin furmaata goota uummata kana wajjin immoo itti dhiisisiin jedha shi mikinaatu haga si maraachanii carqii gattee fidduu sin dhiisan waan ta'eef ati itti dhiisu si wayi ati tuffattee yoo dhiiste malee sin dhiisani kanaafuu ati tuffadhu Wallah bareeddu an haasa'uu baadhus tiktookii galgala agartee jirta haa galgala gaafa har'a fuudhee mukaniin tiktooka seenee ilaalu sa'a. An sa'aan tiktookaa fi koomentii isaanii ilaalu hin qabu. Garuu waan na aarsee jara lameen san jara lameen wal beenu san kaniin anis isaan beeku isaanis na beekan akkana jechuu isaanii gaafachuu malee gaafachuu qofa osoo hin tahin ibsa naa baasanii akka waraqaa adii akkana na dura kaayan malee hin callisu. Gasti isaaniitillee ta'u bikka isaaniitillee ta'u. Kun baalagummaa. Garuu warri koomentii as jala jiran si baradhee jira amata takkaaf hin deemu warra kana dhiisi. Mucaacirree xaqaaqanii faanastenyaa dhiisi. Tasaniin naan hin geenye. Akkasii umal kayriiti yamma dhageeffadhu ati nama hojii qabu ati nama jireenya qabu ati nama bultii qabu nama rakkaashii gartee sooshaal miidiyaa keessattuu tiktaakii kanaati miti warri tiktaakii kanaa laanna dhageeffadhu hayyuun Oromoo duraan bahu sheeyni Oromoo duraan bahu ka du'e duraan bahu ka jiru duraan bahu maraataa tiktookii kanaa gartee asirraa yoo kabajaa eeggatte si kabajanii si jaalatanii wanni sirraa buu takka jirtu ati jireenya yoo barbaadde Fataa firraa jee qarbii seenuu dhoggan. maal Maamsa godhachuu qabde mucuma dheengadda armii ta'ee yoo akka qarbii kaayanii dhogganii asirratti waan meeqa godhaa bahan. akkasii tuffadhuu bira dabri anamma maal jechuun barbaade bahu niin baay'isin biraayii tuffadhuu bira dabri tuffadhuu jireenya kee jiraadhu namni hin arrafamin hin jiru sooshaal miidiyaa kanarra dhufee jaartii feemasii ta'ee bar jaartiin jawaarin baatu jaartiin abiyyin baatu inuma abbaan mana keetiitis feemasa atilleen irraa hafuun qabdu sanumaaf keessa si buufatan jireenya kee jiraadhu ati nama jireenya qabu nama hojii qabu intala bareedduu intala ganaa ijoolleedha. Bultii ta'e oofadhu jireenya kee oofadhu tiktaakii yeroo barbaadde hottu seeni fataatti itti hojjedhu itti bizinasa ta'i waa'ee sooshaal miidiyaadha jala namni sii gammadu hin jiru takka faa khiyaar heerumuu isaan maraacha bareeddu dhugaa walitti himnami beera kaleessa mana madaamii teessee khiyaarii booyaa turteetu arra umal kayrirra gabbee umal kayrirra lola labsaa jira. Warra akkamitti khiyaar arkanna jee booyaa tureetu umal kayrii arrabsaa jira. Dhugaa walitti himna bareeddu. Siigalee khiyaar dhabuutu isaan maraache malee micattiin waan takka isaan gootee miti. Waan takka isaan xiqqeessitee miti. Kanumaa isinirraa hin gabaabsaa. Gayaan jiraadhu ka isaanii sii bilbila umal kayrii miseen jira. Dhiisnu. Amma nuti dhalaa koomentii hannituu fi isiisa duraan arrabsitee fi kana haasawaas hin qabnu sun haalaafamu. Nuti amma karraa haasawuu jiru dammoo anamma haadha faati illee qubna garii hin godhu gin akka dhiira takkaa fi akka nama guddaa takkaa fi nama miidiyaa irra turee nama gargaarsaan illee beekamu namni kuni namni miskiina gargaaru nama waan hundaan beekamu takka namni kuni so nawaan kana irraan hin eenu nuti amma innummaan akkuma gaafatamee waan kana lakkii mul'ee aaraa fi waan kana jee ordammoo wanni kun waan akkanaati. Waan kanaan na aarse sun waan kanaa fi dhiifama amma dammoo waan akkanaa kana maalfiif goote ja'amee akka yaani gaafatamu nutis nama ijoollee Harargee keessaa nama jabaa as tiktaakarra jiru barbaanna nuti amma nugaa akkasii gaafatanii wanni kun waan kanaaf akkana tahe ja'amee akka gaafatamnu feena. خرا جبابا بكا حتى خيار بشير اللين أن الربسي أني بدي خنا بلسي دي فما قولي نانجتني دي فما قولي هاتي مناتي يتو مال الرتي تقام تيجي نما قدا